The Quran says that Allah Quraanni akka jedhutti Allahan Tooraa fi Wangeela buuseera. Suura 3:3-4tti waan isaan dura kan dhugoomsu haala ta'een kitaaba dhugaadhaan sirratti buuse. Taawraatii fi Injiilinis buuse. Quraana dura namootaaf qajeelfama godhee isaan buuse. Dhugaa fi soba adda baasaas ni buuse. Dhugumatti warri keeyyattoota Rabbiitti kafaran isaaniif adabbii cimaatu jira. Rabbiin injifataa abbaa haaloo bayyaanaati. So Allah sent down the Kanaafu Allahan Tooraa fi Wangeela qajeelfama ilmaan namootaatiif akka ta'aniif buuse. Kun waan gaariidha. Sababni isaas ani qaama ilma namaati. Qajeelfama argachuus nan jaalladha. Kanaaf Wangeela yemmuun banuu barumsa bu'uura waa'ee Yesuus irratti Qura'aana waliin kan wal faallessu ta'e nan argadha. Fakkeenyaaf Marqos 3:31 irratti Yesuus akkas jedhee hordoftoota isaatti hime. Ilmi namaa harka namootaatti dabarfamee in kennama. Isaan isa in ajjeesu. Inni garuu ajjeefamee guyyaa 3 booddee ni ka'a. Marqos 10:45 irrattis Yesuus akkas jedhe. Ilmi namaa hojjechiifachuudhaaf hin dhufne namootaaf hojjechuu fi lubbuu isaa furii namoota baay'eetiif kennuuf dhufe malee. Musliimonni baay'een caqasoonni kunniinii fi kanneen biroo hedduun waan Quraana keessatti suura 4:157 irratti dubbatame waliin akka wal faallessan ni amanu. Of jajuudhaanis akkas jedhu. Isaan kun Yihuudoota. Ammas waan isaan Yihuudoota jechuudha. Nuti Masihii Iisaa ilma Maryam ergamaa Rabbii ajjeefnee jirra jedhaniif isaan abaarre. Isaanitti fakkeeffame malee isa hin ajjeefne hin fannisnes. Dhugumatti isaan isa keessatti wal dhaban isa irraa shakki keessa jiru. Yaada hordofu malee isa irratti beekumsa homaatoo hin qaban. Qabatamaatti isaan isa hin ajjeefne. So Allah says he revealed the gospel. Kanaafuu Allahan Wangeela akka buuse dubbata. Garuu Musliimonni Wangeelli nuyi amma harkaa qabnu Quraana waliin wal faallessa jedhanii falmu. Xumura akkamii irra gahuu qabna ree? Allah fi Muhammad waan dubbatan hin beekan jechuudha? Lakki. Xumurri nuyi irra gahuu qabnu Wangeelli kun akka jijjiirameedha. Garuu Wangeelli manca'eera yookiin jijjiirameera jedhanii xumuruun gaaffiiwwan ifa ta'an tokko tokko kaasa. Eenyutu Wangeela mancaase? Yoom manca'e? Eessatti manca'e? Akkamittis manca'e? Maaliif manca'e? Hayyoota Islaamaa adda addaa 20 gaaffiiwwan kana gaafachuu dandeessu. Deebiiwwan garaagaraa 20 argattu. Sababni hayyoota Islaamaa 20 irraa deebii garaagaraa 20 argattaniifis hayyoonni kunniin deebii barbaaduuf gara Qura'aanaatti waan hin deemneef. Akkuma argitan akka Qura'aanaatti eenyuyyuu jecha Allah jijjiiruu hin danda'u. Suura 6:14-15 odoo inni kitaaba addeeffama gara keessanitti buusee jiruun Rabbiin alatti murteessaa barbaaddadha jedhi. Warri kitaaba isaaniif kennines akka inni dhugaa gooftaa kee irraa buufame ni beeku. Warra maman irraas hin ta'in. Jechi gooftaa keetii dhugaa fi haqa haala ta'een xumurameera. Jechoota isaatiif jijjiirraan hin jiru. Inni dhagaa beekaadha. Suura 18:27 waan kitaaba gooftaa kee irraa gara keetti buufame dubbisi. Jecha isaa kan jijjiiru hin jiru. Isa malees iddoo boqonnaa hin jiru. Iddoon baqaa hin argattu. So in the Quran, Allah claims that no one can change his words. Kanaafuu Qura'aana keessatti Allahan eenyuyyuu jecha isaa jijjiiruu akka hin dandeenye dubbata. Sababni hayyoonni Islaamaa eenyutu Wangeela keessatti jecha Allah jijjiire kan jedhuuf baruuf gara Qura'aanaa hin deemneef kanadha. Yaada mataa isaanii hordofuu qabu. Dhumarrattis ergamaa Phaawulositu Wangeela mancaase yookaan ammoo Kiristaanota gumii Niiqiyaa irratti walitti qabamaniitu mancaasee fi kan kana fakkaatan jedhu. Garuu ani si gargaaruufan dhufe waan hayyoonni Islaamaa dagatan yoo waan Allah eenyu jecha koo jijjiiruu hin danda'u jedhe sana dhiifte faallaa waan Allah ifatti dubbateetiin Wangeelli mancada jettee murteessite Qura'aanni eenyu akka isa mancaase sitti hima. Ammas irra deebi'ee nan dubbadha. Qura'aanni irra deddeebi'ee eenyuyyuu jecha Allah jijjiiruu akka hin dandeenye dubbata. Garuu yoo ati waan Allahan dubbate dhiifte Wangeelli dhugumaan manca'eera jettee murteessite Qura'aanni eenyu akka isa mancaase sirriitti sitti hima. Qura'aanni deebii nuuf kenna. Hayyoonni Islaamaa deebii Qura'aanni gaaffii eenyutu Wangeela mancaase jedhuuf kenne ni tuffattu. Iddoon ani itti dhufu kanadha. Ammas akka Qura'aanaatti eenyu akka Wangeela mancaase isinitti nan agarsiisa. Iccidii kana furuuf dhugaawwan 7 keessa darbina. Yoo kiristaana taatanii kana daawwattu ta'e akka chaanaaliin kun guddatuuf subscribe gochuu hin dagatina. Namoota biroofis qoodaa yookiin share godhaa. Akkasumas viidiyicha like gochuun yoo jalqabdan baay'ee gaariidha. 7 facts that point to one unavoidable conclusion. Dhugaawwan 7 xumura gara tokkootti nu geessanidha. Dhugaawwan sunneen kanneen. Dhugaa tokkoffaa. Quraanni akka jedhutti Yesuus ergamaa Allah fi nabiyyi Islaamaa ture. Suura 19:23-33 irratti akka dubbatutti Yesuus yeroo daa'ima ture jalqabee waa'ee barnoota amantii Islaamaa lallaba ture. Suura 42:13 irratti ammoo Yesuus ergaa akka Nuh, Ibraahim, Muusaa fi Muhammad lallabaa akka ture ni dubbata.
Dhugaa lammaffaa quraanni akka jedhutti Yesus hordoftoota musliimaa ta'an hedduu horateera. Kanaaf Yesus umurii isaa guutuu islaamummaa lallabaa ture, milkaa'inas argateera. Suura 3 lakkoofsa 52 fi suura 5 lakkoofsa 111 hordoftoonni isaa gara islaamummaatti akka jijjiiraman dubbatu. Dhugaa sadaffaa quraana keessatti Allaan hordoftoonni Yesus hanga guyyaa qiyaamaatti warra hin amanne irra ol aanoo akka ta'an Yesusitti waadaa galeera. Suura 3 lakkoofsa 55 yeroo Rabbiin jedhes yaadadhu yaa Iisaa ani sin raffisaadha gara kiyyattis ol si fudhadha isaan kafaran irraas sin qulqulleessadha isaan si hordofanis hanga guyyaa qiyaamaatti warra kafaran irratti ol taasisadha ergasii deebiin keessan gara kiyya waan isin isa keessatti wal dhabaa turtan keessattis gidduu keessanitti nan murteessa. Since the day of resurrection hasn't arrived yet, Allah's promise is still in effect. Guyyaan qiyaamaa waan hin ga'iniif waadaan Allaa kun ammallee hojiirra jira. Dhugaa afuraffaa yoo Yihuudoonni jaarraa jalqabaa lallaba Yesuusitiin gara islaamummaatti jijjiiraman jiraatan isaan yeroo dheeraaf hin turre. Waa'ee barattoota Yesus ragaa seenaa hedduu qabna garuu ragaan tokkoyyuu kan isaan waan islaamummaa fakkaatu amanan hin jiru. Barattoonni Yesus warri seenaan isaanii jiru du'a Yesus ka'umsa isaa fi gooftummaa isaa lallabaa turan. Kanaafuu akkuma quraanni dubbatutti yoo Yesus hordoftoota musliimaa qabaate isaan baay'ee xiqqachuu fi dhiibbaa kan hin qabne waan turaniif ragaan jiraachuu isaanii tokkoyyuu hin jiru. Isaan yeroo gabaabaa keessatti nama biraatiin akka buufamanii guutummaatti irraanfatamuu qabu. Yeroo gabaabaa keessatti nama biraatiin akka bakka buufaman guutummaatti irraanfatamuu qabu. Dhugaa shanaffaa akka hubannoo islaamummaa baramaatti Allaan suura 4 lakkoofsa 157 keessatti humna fakkeessuu yookiin illusion fayyadamee namoonni Yesus fannoo irratti akka du'e akka amanan isaan gowwoomse. Seenaan akka argisiisutti hordoftoonni Yesus inni fannoo irratti du'e ergasii du'aa ka'uu isaa mirkaneeffatanii turan. Amma akka amantii islaamaa baramaatti yaanni Yesus fannoo irratti du'e jedhu eessaa dhufe ree? Yaanni kun Allaa biraa dhufe. Sababni isaas Allaan namoonni Yesus akka fannifametti akka amanan isa gowwoomse. Allaan dinqiidhaan nama biraa bifa Yesus uffisee akka Yesus fakkeesse achii namni biraan sun fannifamee Allaan garuu humna fakkeessuutiin namoonni sun Yesus akka ta'e akka yaadan taasise. Kanaafuu wangeela amma harkaa qabnu yommuu bannu waa'ee du'a Yesus kan dubbisnu yaanni kun ergamaa Phaawulos irraa hin dhufne qondaaltota kiristaanaa gumii Niiqiyaa irratti walitti qabaman irraas hin dhufne Allaa biraa dhufe. Dhugaa jaaffaa quraanni akka dubbatutti Allaan babal'ina amantii kiristaanaatiif gargaarsa godheera. Allaan namoota lakkoofsa hin qabne fannifamuu Yesus irratti erga gowwoomsee booda kiristaanonni ergaa isaanii akka babal'ifatan cimsee gargaare. Suura 61 lakkoofsa 14 yaa warra amantan akkuma Iisaa ibnu Maryam haariyyottan waamicha ani gara Rabbiitti godhu irratti namni na tumsu eenyu jennaan haariyoonnis nutu tumsisoota Rabbiiti jedhan. San isinis tumsitoota Rabbii ta'aa ilmaan Israa'el irraayis gartokkeen amananii gartokkeen kafaran isaan amanan san diinota isaanii irratti jabeessinaan injifatoo ta'an. This verse tells us that Allah helped Jesus' followers against the Jews who rejected him. Ayyaanni kun akka nutti himutti Allaan hordoftoota Yesus Yihuudoota isa dhaban irratti gargaareera. Hordoftoonni kunis gargaarsa Allaatiin dhumarratti ol'aanoo mo'atoo ta'aniiru. Kiristaanonni eenyu irratti iyyuu ol'aanoo ta'an warra du'a Yesus ka'umsa isaa fi gooftummaa isaa amanan qofa. Barnoonni kunniin ammoo akka amantii islaamaa baramaatti barnoota sobaati. Kanaafuu kiristaanonni kun humna Allaatiin ol'aanoo yoo ta'an Allaan ergaa manca'ee akka babal'atu gargaareera jedhanii xumuruun ni danda'ama. Dhugaa torbaffaa quraanni qulqullummaa tikfamuu fi abbummaa kitaabota kiristaanaa ni mirkaneessa. Suura 7 lakkoofsa 157 irratti Allaan waa'ee warra ergamaa nabiyyii ummii ta'e isa biraa isaanii tooraa fi wangeela keessatti barreeffame argatan hordofanii dubbata. Ergamaa nabiyyii ummii ta'e isa bira isaanii tooraa fi wangeela keessatti barreeffame argatan hordofanii dubbata. Kun waa'ee Yihuudotaa fi kiristaanota waa'ee Muhammad tooraa fi wangeela harkaa qaban keessatti dubbisaniiti. Suura 5 lakkoofsa 47 irratti Allaan akkas jedha. Warri Injiil waan Rabbiin isa keessatti buuseen haa murteessan. Namni waan Rabbiin buuseen hin murteessin isaan sun finciltoota. Allaa wangeelli manca'eera jedhee yoo beeka ta'e maaliif akka ittiin murteessinu nu ajajare? Suura 5 lakkoofsa 68 irratti Allaan akka Muhammad Yihuudotaa fi kiristaanota akkas jedhu ajaja jedhi. Yaa warra kitaabaa isin hanga taawuraatiin Injiilii fi waan gooftaa keessan irraa gara keessanitti buufametti hojjettanitti homaa irra hin jirtan. Yoo wangeela harkaa hin qabnu ta'e akkamitti itti gadi dhaabbachuu dandeenya?
caqasoonni quraanaa kunniinii fi kanneen biroo hedduun wangeelli geggeessaan hafuura qulqulluutiin barreeffame kan tikfamee fi abbummaa qabu ammallee akka harka keenya jiru ni fudhatu. So, Allah revealed the gospel. Kanaafuu Allaan wangeela buuseera. Garuu wangeelli nuyi harkaa qabnu Yesuus fannoo irratti du'eera jedha. Kun ammoo akka hubannoo michoota keenya musliimaatti quraana waliin wal faallessa. Isaanis wangeelli quraana waliin wal faallessuu manca'uu yookiin jijjiiramuu qaba jedhanii nutti himu. Tole, eenyutu isaa mancaasire? Ergamaa Phaawulosiin hin komatinaa, kiristaanotas hin komatinaa, Allaa komadhaa. Musliimonni wangeelli manca'e jedhanii amanu yoo barbaadan Allaatu isa mancaase jedhanii amanuu qabu. Ammas michoota keenya musliimaatiif gaaffiiwwan muraasa qabna. Gaaffii tokko, Allaan maaliif ergaa Yesuus mancaasee waan Yesuus hojjechuuf carraaqe hunda balleessa? Lammaffaa, Allaan hordoftoonni Yesuus hanga guyyaa qiyaamaatti warra hin amanne irra olaanoo akka ta'an maaliif Yesuusitti hime? Allaan namoonni Yesuus fannoo irratti du'eera jedhanii akka amanan gochuudhaan amantii kiristaanaa mancaasuuf akka jiru hin beekneeyyuu. Sadaffaa, akkuma quraanni dubbatutti wangeelli Allah biraa kan bu'e yoo ta'e Allaan maaliif ergaa isaa mancaasuu mannaa hin tiksine? Afuraffaa, erga wangeelli Allaadhaan manca'ee booda Allaan maaliif kiristaanonni wangeela manca'e kana akka babal'isan gargaare? Maaliif isaan hin sirreessine? Gaaffii shanaffaa, yoo wangeelli jaarraa jalqabaa keessa Allaadhumaan manca'e ta'e Allaan maaliif kiristaanonni bara Muhammad turan kitaaba manca'e kanaan akka murteessan ajaje? Ja'affaa, Allaan namoota raajota isa hordofan akkuma hordoftoota Yesuus gowwoomsa sanatti yoo gowwoomsa ta'e musliimonni akka isaan amma gowwoomsaa hin jirre akkamitti beeku? Torbaffaa, erga ergaan Yesuus Allaadhaan manca'e akka amantii Islaamaatti Yesuus dhumarratti maal milkeesse? Hordoftoonni isaa gargaarsa Allaatiin ergaa sobaa lallabuu irratti dhumatan. Putting all of this together, we've solved the mystery. Kana hunda yommuu walitti qabnu icciitii sana furreerra. Eenyu akka wangeela mancaase, yoom akka mancaase, akkamitti akka mancaasee fi maaliif akka mancaase amma hin beekna. Waanni ta'e kanadha. Allaan Yesuusin gara ilmaan Israa'elitti erge. Yesuusis lallaba isaa humna qabuu fi dinqiiwwan adda addaatiin hordoftoota musliimaa ta'an hedduu horate. Allaan Yesuusin gara ofiitti fudhachuuf murteesse. Garuu hordoftoonni isaa hanga guyyaa qiyaamaatti warra hin amanne irraa ol aanoo akka ta'an Yesuusitti waadaa gale. Nama gaddisiisa. Allaan yeruma sana waadaa isaa san irraanfate. Barattoonni Yesuus fannoo irratti akka du'e akka amanan isaan gowwoomsuudhaan amantii kiristaanaa fi wangeela manca'eef karaa bane. Sana boodas Allaan wangeela mancaasuu isaa irraanfatee kiristaanonni hanga warra Yesuusin dhaban irratti ol aanoo ta'anitti ergaa isaanii akka babal'isan gargaare. Dhumarratti Allaan quraana buuse. Garuu yeroo sana Allaan waan ta'e baay'ee hin yaadatu ture. Kanaaf eenyuyyuu jecha isaa jijjiiruu akka hin dandeenye of jajuu itti fufe. Akkasumas kiristaanonni wangeela amma harkaa qabnuun kan dhimma gaddisiisaa ta'een Allaahummaan manca'een akka murteessan itti himuu itti fufe. Xumurri michoonni keenya musliimonni kana hunda irraa baasuu danda'an Allaan yeroo dheeraadhaaf dhukkuba injifannoo kabajamaa ta'een qabamaa ture kan jedhudha. Inni ni yaala. Garuu waan dubbate, waan hojjete, waadaa gale yookiin waan mancaase yaadachuu hin danda'u. Michoonni keenya musliimonni waaqa dhukkuba irraanfannootiin hin qabamne, kan gowwoomsa addunyaa hin taane, kan namoota hin gowwoomsine, kan hojii raajota isaa hin balleessine, kan tasa amantii sobaa hin jalqabne waaqeffachuu yoo barbaaddan islaamummaan alatti bakka biraa barbaaduu qabdu. Rakkoo amantii Islaamaa kan kana caalu arguu yoo feetan viidiyoo koo quraanni wangeela irratti maal dubbata, what the Quran really says about the gospel jedhu daawwadhaa. Viidiyoo sana keessatti ayyaata quraanaa waa'ee wangeelaa dubbatan tokko tokko nan xiinxala. Dhumarratti of eeggannoo, ayaanni quraanaa tokkoyyuu kan waan ayoonni Islaamaa waa'ee wangeelaa dubbatan waliin wal simu hin jiru. Maaliif isinitti fakkaata? Why is that?